Kiristoos keessatti Yoosiif kenname beektaa? Anaafati jireenya bara baraa argachuurra kan darbe Kiristoosii wajjin altuu mootummaa bara baraa taane. Ati isa macaafni siin jedhudha malee isa haalli siin jedhu miti. Diinnis kennaa yookaan oppoziishinii Waaqayyoo karaa Kiristoosiif kenne sababii beekuuf akka ta'e Kiristoositti qabamtee hin jiraanne gochuudhaaf yeroo hundumaa dhamaa. Ati Kiristoos keessatti eenyu akka taate beektaa? Macaafni qulqulluun ati eenyudha siin jedha. Kiristoos keessatti iddoo haaraa akka argatte, haaraa akka argatte, aangoo haaraa akka argatte. Iddoo durii sana yeroo Kiristoosiin fudhatiin iddoo turte sana hin jirre yaadaan qabdeetta. Macaafni yeroo dubbatu Kiristoos keessatti mama haaraadha. Kiristoos keessatti afaa dhalatteetta, geeddaramteetta, raataateetta, iddoo kee duraa hin jirtu. Kiristoos keessatti sammuu Kiristoosiin qabda. Ati Kiristoos keessatti eenyudha? Iddoo siif kenname yaadaan qabaa jirtaa? Beektaa? Kiristoos keessatti dhaaltuu jireenya bara baraa. Kiristoos keessatti guutuudha. Kiristoos keessatti ati fudhatamaadha qabda. Kiristoos keessatti namummaa dulloomerraa, eenyummaa dulloomerraati jireenya haaraa siif kenname. Badhaafamteetta. Kennaa tolaa godhee Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos si badhaasee jira. Haalli dhimma gadi faayini gochuu hin danda'u. Rakkinni kee chaalenjiin ati qabdu, rakkinni ati qabdu tarii qarshii dhabuu dandeessaa. Leeviliin kee isa namoonni jedhanii gadi ta'uu danda'a. Garuu ati Kiristoos keessatti eenyummaan kee isa biyya lafaa irra hin caala. Isa haalli haasa'u irra hin caala. Isa namoonni haasa'an irra hin caala. Isa ati of tilmaamtu iddoo ati of tilmaamtu irra hin caala. Kiristoos keessatti ati iddoo addaa qabda. Karaa Kiristoos ati Waaqayyo irraa dhalatte. Karaa Kiristoos du'ii bara baraa si danda'u ati bara baraan jiraatta. Karaa Kiristoos jireenya haaraa argatteetta. Karaa Kiristoos warra mo'an caalaa mo'eera. Karaa Kiristoos warra mo'an caalaa mooteetta ati. Iddoo kee duraan jirtu jechuudha. Karaa Kiristoos sagalee Waaqayyo nan dhaga'a. Isa nagayees hojiirra nan oolcha. Jireenya kootiinis nan eebbifama jechuudha. Karaa Kiristoos anis atis eebba keessa jiraanna. Karaa Kiristoos diina lubbuu kootii taate sana hadheessu halkaniif guyyaa waa'ee kootiif na hadheessu sana dhiiga holicha isa ta'e dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan mo'a. Karaa Kiristoos ani mana qulqullummaa Waaqayyooti. Karaa Kiristoos ani ifa biyya lafaati. Ati ifa biyya lafaati. Karaa Kiristoos jireenya ani jiraadhu yookaan jireenya ati jiraattu amantii Kiristoos naaf kenne irratti nan hundaa'a. Isaanis nan galateeffadha. Gooftaa koo si malee waa gochuun danda'u barbaadeen nabee waan naaf ta'u ol baasee gadi buusee yaada koo deemee sammaan deemu dadhabbii duwwaarraa kana fee malee reebuu. Gooftaa si malee waa gochuun danda'u barbaadeen nabee waan naaf ta'u ol baasee gadi buusee yaada koo deemee sammaan deemu dadhabbii duwwaarraa. Ifa keetan jiraadha, ifa jireenyi koo.